Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fordoftoota waan kootu baga nagaan jiraatan isiniin jenna. Akkuma beekamu kabajamtoota fordoftoota keenya waan koon kunooti. Sila iddoo kun manni kunis ka isiiti, YouTube kunis ka isiiti. Isitu iddoo kanatti naaf feereeti. Dura assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jettee nagaa isin gaafattee ergasii ammoo keessummaa wayii qabadhee isiniif dhufee jira. Keessummaan kun nama akkanaati Abdii jedhama. Abbaa YouTube yaayyaa OPT ka jechuu qabu isii ture. Ana ammoo mana isii dhufee kabajamtoota fordoftoota waan kootu hundi keessanuu baga nagaan jiraatan kuno keessummaa tokko qabadhee dhufee jira. Manuma isii dhufee beekaa. Akkasii maaliifi isiin jalqaba as kennii uummata ofii hordoftoota waan koo warra na hordofan jalqaba ati keessummaadha. Ana ammoo YouTube kiyyarra waan ansi affeereef isaan nagaa gaafadha jennaan si'ii miti atunuu keessummaadha. Ana YouTube irratti kunoo halkanii guyyaa mul'ataa jira na beekanii situ badee jira. Mana kan keellee dhufu uummata waan kootiif ta'ee warra YouTube hordofan hundaafuyyuu ati keessummaadha. Kanaafuyyuu anatu dura nagaa gaafata waan koon kunuu kiyyaa anatu jedhee jechaadha. Akkasumas jedhee akkas jedheeti jalqaba irratti isin dubbisuu dhooge. Akkuma jalqaba irratti dubbachuuf yaaletti kabajamtoota fordoftoota waan kootu waan koon isin irraa baddee jirti. Isin dura waan gaggaarii waan isin jaalattan waan namoonni hedduun ittiin boonaa turan waan nama bohaarsu waan adda addaa isin hojjetaa turte. Amma ammoo baddeerti YouTube irraa dhugumatti argee YouTube kam irratti mul'ataa hin jirtu. Amma mana isii dhufee maaliif baddee jedhee gaafadhe naan akkatti deebi'uuf barbaaddu waan isin gammachiisaa waan duraan hin dalagaa turte diraamaa bareeda dalagaa turte warri YouTube kana daawwattan hundi ni ilaaltanii amma ammoo dhufee jira waan gaggaarii isin hojjechuuf sagantaa garaagaraa qabadhee jira. Kanaafuyyuu jalqabamee suma salaam alaikum sima waliin uummata kiyya hordoftoota kiyya dubbisee ka'eeti achiin booda ammoo waan nama bashannansiisa waan garaagaraa guyyaa guyyaarraa hojjedhee isinii gadhiisa jettee jirti. Mee maaliif akka baddellee ani gaafadhu isinuu yoo isinitti himte isinii himti yoo isin himudde ammoo anatu isinii gaafatedha. Amma garuma haadhachaan yaala waan kootti isin dabarsa. Warri yeroo duraatiif gara waan koo dhuftan subscribe godhaa fi maaliif nama keenya kana hojjabeessan ijoolleen teenya baay'ee irri caalaan YouTuberoota ijoollee afaan Oromootiin hojjetanii wal jabeessuu irratti baay'ee xiqqoo dhugaa dubbanne baay'ee gadaanaadha. Namoota jajjabaa baay'ee jajjabeeffatanii hojjetan subscribe isaa baay'ee du'aadha. Ijoollee afaan biraatiin hojjetan subscribe isaanii dafeeti ol kuta. Kana waan ta'eef ijoolleen teennallee subscribe yoo gootan gatiin takkan kafalamtu waan ta'eef telefoonni keessanillee Zaakiraa irratti mitillee subscribe godhan email irratti. Kanaafuyyuu subscribe namuma kamiifuu nu qofa osoo hin taane isii qofa osoo hin taane namuma keenya kamuu viidiyoo laallaan subscribe tuqaa fi biraa ba'aa isin jira. Mee amma gara waan kootti isin dabarsaa. Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota waan kootuubi. Abdiin akkasiniif ibsee ture yaa'u badee ture badeera chaanara gubbaadha. Sababiin inni itti badeellee ilmoo guddisaa jira. Amma immoo ilmoo kiyyallee jabeeffadhee ilmoo kiyya wajjiniin isinitti mul'atu fedha. Inshaallah yoo rabbiin jedhe immoo waan haarawaa guyyaarraan isinii gadhiisuu yaala yoo rabbiin na gargaare jechuudha. Waan isin gammachiisu waan isin barsiisu jechuudha. Durallee yaa'u dalagaa ture jidduudhaan adda waan badeef immoo amma immoo deebi'ee jira. Inshaallah rabbi yoo jedhe immoo waan gaariidhaan wal argina jedhee yaada. Kabajamtoota hordoftoota keenya galatoomi jennaan nullee yoo isinumaan wajjin jechaadha yoo isin gara YouTube qajeeltee dhufte sisimannaa garuu isin maanuu qajeeltee dhuftiidha. Amma gaafiin kiyya guddaa isin maanuu dhufti. Moo ardhuma viidiyoo tana waraabdeetumaan dhufuu barbaadaa jetteetumaan isiniif anallee sobdeetachumaan teetti. Daa'ima guddisuun gara YouTube dhufuu naman dhoogguu ijoollee hedduutu warroonni daa'ima guddisani daa'ima ofii wajjin hojjetaniiti uummata ofii bashannansiisaa jiranii. Ati ammoo uummata kana maaliif jibbite maaliif bashannansiisuu dide maal si godhan yoo as godhanii jiraatan uummata kanarraa gatiin barbaadamu hin kafalla maal uummata kana komattee maaliif daa'ima guddisuuf YouTube irraa baduun sababa ta'uu hin danda'u. Ummu kaanus ni jirti daa'ima guddisti. Ummu afnaan ni jirti daa'ima guddisti. Ijoolleen biraallee biyyoota biraallee warra as hin jiranii daa'ima guddisu. Hedduutu jira jechaadha.
Si galame. Ati yoo maaliif kun sababa ta'uu hin danda'u mee sababa biraa hoo qabaatte? Ani sababni kiyya waaqa ilmeen guddisuudha. Ilmoo kiyyallee dararoof illee dararoo jedheeni amma immoo ilmeen kiyyallee jabaatee jira. Isuma wajjiniin iyyuu dalagna malee sababa biraa hin qabu. Rabbi yoo keerii godhe immoo guyyaarraa mul'anna jedhee yaada. Viidiyoo kana qofaan odoon taane viidiyoo biroollee akkuma duraatti deebi'ee dalaga jedhee yaada. Inshaallah yoo Rabbi na gargaaree jechuudha. Na Rabbi wajjin immoo abdiin illee na bira dhaabbatuu qabda. Na gargaaruu qabda. Akkuma jette immoo ijoolleen biroollee wal jajjabeessuu wal gargaaruu. Ijoolleen saba biraa wal gargaaru kana waan akka guddaatti guddaallee waan guddaallee hojiillee kuni kanaafiyyuu nullee wal gargaarlee walii dhaabbannee wal guddisuun dirqama Oromummaati jedhee yaada. Galatoome. Kanaafuu warra dhufeeni subscribe godhaa jechuudha. Subscribe illee haa godhanii, share illee haa godhanii, like illee waan hundayyuu haa godhanii na jajjabeessuu akka jabaadhee anillee uummata kiyyaaf waan gaarii dalaguu jajjabina naaf ta'uu qabu jedha. Dhaamsa dhumaa hoo qabaatte? Dhaamsi dhumaa bakka kanumadha. Na hordofaa bassee na eeggadha waan haaraadhaan inshaallah Ramadaan illee dhufaa jira. Hojii Ramadaanaatiin abdiidhuma wajjin na eegaa siniin jedha. Galatooma. Hordoftoota keenya akkuma afaan isii irraa dhageettanii Ramadaana keessa inshaallah Ramadaana osoo Ramadaan hin gahin illee waan isinii gadhiisateerti. Ramadaana keessattuuyyuu waan gaggaariin isinii dhufa. Daama guddifachuudhaaf isinirraa badee ofillee hin cinqu daama kiyyallee hin cinqu jechaadhaaf YouTube irraa badee malee waan biraatiif miti jettee jirti. Nu andurumaa jechaaf jedhe malee namni fedhaa ofiitiin waan fedhee dalaguun mirga isaati. Kana amma dubbiin nabii kennaa maammi ooftennaani waan ka darbe dhiisanii ka dhufu waan haasanii fi waan jedhaniifi nullee ka darbee fi isii hin gaafannu akkuma isin jettee gara fuulduraa ka darbee fi isii hin gaafannu ka amma dhufaaru kana hin hojjedha waan jettee waadaa isinii seenteef isinis ni hojjetti isinis hordofaa isiniin jenna warri viidiyoo kana laaltan like godhaa fi obboleeyyan ta'enna hunda isaanii warra nu bira jiru hunda isaanii warra nu bira jiruuf nu bira hin jirrellee hamma dandeenyeen haa gargaarru isiniin jira. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Hordoftoota waan kootu nagaan naa tura galatooma ngidee viidiyoo biraatiin immoo na eega galatooma. Jitu Oromiyaa jitu daraare biyya koo baguma koo taate bakka dhaloota koo ammallee jiidhe jiituu yaa Oromiyaa